Hi guys, akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota shakuman ani nagaa kiyya isiniin jecha har'as viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Viidiyoon kiyyas dhimma kinemaster bal'inaan waan na gaafataa jirtanuuf har'a dhimma kinemaster viidiyoo gabaabaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Viidiyoo kinemaster ilaallatu tokko kaasee haga xumuraatti gaggabaabsee isiniif hojjechuuf qophiidha. Kinemaster yookiin background dudduuba akka itti jijjiirru wal qabsiise gaaffii hedduudha kan naa ka'aa jiru jechuudha. Dudduuba viidiyoo keetii akkamitti jijjiirtaa fi mallattoo subscribe garagara akkamitti fidee irratti akkamitti viidiyoolee garagara wal qunnamsiiftee hojjetta warra naan jettaniif app kinemaster jedhamu tokkotu jira. Ammuma deema download godhadha kunooti. Appichis kuno kan as gubbaa Play Store irratti argitan kana deemaati download godhadha. Akkasuma YouTube channel qabna. YouTube channel kiyes kuno kan asitti argitan kana shakuman kan jedhu kana subscribe gochuudhaan viidiyoolee garagara hedduu qabadhee isiniif dhufuudhaaf qophiidha. Egaan kana dura viidiyoolee garagara gabaabaa hojjechuudhaan ni yaadatama. Ammas dabalee viidiyoo gabaabaa gaggabaabsee daqiiqaa muraasa akka dhaggeeffachuun isiniif ta'utti gaggabaabsee isiniif dhiyeessa. Isinis maarree subscribe fi like gochuudhaan na gargaara isiniin jecha please subscribe na godhaan jirtanu akkasumas like godhaan jirtanu viidiyoo kiyya. Seentanii galtanii yeroo dhaggeeffattan like gochuun dagatina akkasuma subscribe waan ta'een beektanu kunoo si diimtuu dhufte kana xaggodha wala subscribe nisiidha. Isii subscribe godhaati haga xumuraatti viidiyoo dhaggeeffadha. Ammas gaaffii hedduu naaf dhiyaatu keessa gaaffii tokko deebii isiniif kennuu barbaada. Yeroo viidiyoo tokko hojjedhee gadi dhiisu viidiyoo gabaabsitanii ilaaltanii viidiyoo sobaa fiddee jettanii nan gaafatina. Maaliif viidiyoo irra fiissitanii ilaalina viidiyoo awwala kaasaatti haga xumuraatti ilaala. Keessaafuu viidiyoo dha warri kinemasterii na gaafataa jirtan dhimma dudduuba background keessaniitiif warri na gaafataa jirtan haala isin ittiin dudduuba background keessanii jijjiirtan har'a viidiyoo kana keessatti isiniif hojjedha. Har'a viidiyoo kana keessatti hojjedhee fixuudha baadhullee viidiyoo lammataa irratti akka isiniif xumuru abdii qaba. Agasitti gaa subscribe isin dagatina isiniin jecha amma gara viidiyoo isin dabarsaa viidiyootti osoo hin dabarsin appi kana deema download godhadha. Kinemaster jedhaati kun akka gubbaa kana irratti argitanitti kinemaster jedha barreessaati download godhadha. Barreeffama viidiyoo kana gadi cuqaasaati description box jala original isaa ni argattanii qaxxeetaa gara Google isin geessa description box jala fudhattanii dhattanii Google irraa buufatuu dandeessan isiniin jedha. Amma gara viidiyootti tu isinin dabarsin kan isin beeksisuu barbaade jechuudha. Kan Play Store irraa gadi bu'u jechuudha. Watermark qaba. Watermarkiin isaa immoo maallaqaan kan irraa ka'u. Kan maallaqaan irraan ka'een bilaashitti argachuudhaaf description box jala galtanii Google irraa buufachuu dandeessan. Description box jechuun kunoo kan barreeffama viidiyoo kanaa yeroo tokkoof gadi cuqaasaati. Yeroo gadi cuqaastan linkii isaa jalatti argatanii linkii isaa qabatanii Google irraa buufatuu dandeessan isiniin jedha. Gara viidiyoo egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota kiyya osoo gara iskiriiniitti isin dabarsin kun green screen jedhama. Kana qabaatuun dirqama. Faayidaan isaa maalidha kan jedhuuf viidiyoo keessan kana dudduubbeetti kan hojjettanu fakkeenya isiniifaa fudhadhu akkamitti dudduubbee keenya goona kan jettanuufis yoo jiraate kunoo faayidaan isaa kunoo haala kanaan erga irratti hojjettaniiti jechuudha. Fakkiin isaa maaliif maal ta'uu qaba kan jedhuuf kunoo akkuma asirratti argitanu adii fi gurraacha baala qoccoo yookiin walumaa galatti waan malkii tokko ta'uu qaba jechuudha. Kun akkuma argaartanu gara barnootaatti eega seenne jiraanne akkaataa itti kinemasterii awwala banatanu viidiyoo duraan hojjedhe keessa jira. Linkii viidiyoo sana description box kana jala isiniif ka erga viidiyoo appii keessan gadi buufattanii bantanii keessa seentanii keessani seentanii jechuudha. Tasumayyuu erga keessa seentanii haala kanaan kan isiniif baasu jechuudha. Bakka saleeda kana duwwaa godhetti kan isiniif baasu bakka kana duwwaa godhetti kan isiniif baasu jechuudha. Egaan bakka kana duwwaa godhetti kan isiniif baasu akkuma isiniin jedhaa jiru. Erga haala kanaan keessa seentanii bakka miidiyaa jedhu gubbaa kana yeroo tokkoof gadi filattanii fakkeenyaaf egaa viidiyoo keessan yookiin viidiyoo of waraaf dansan background jijjiiruu yookiin istiidiyoo garaagaraa keessa bakkaalee garaagaraa bakkuma feetan dhaxxanii dhaabbattanii viidiyoo feetan hojjechuudhaaf wanti nu gargaaru maani yoo jettan amma gaa erga haala kanaan miidiyaa san keessa seenne viidiyoo background keenya yookiin waan dudduuba keenya egaan bakka feetan dhaxxanii dhaabbachuudhaaf yookiin bakka feetan
teessanii hojjechuudhaaf wanni nu gargaaru green screen isiniin jedheetiin jira. Erga green screen keessanis qopheeffatanii viidiyoo keessan jalatti waraabbatanii meegaa studio galchine ilaalla. Akkuma waliin argaa jirran kuno studio mataa kiyyaa kan qopheeffadhe nin qaba. Televiziyoona yookiin shaashaa garaagaraa ofirraati kan qabu. Akkas fuuldura kanatti butuudhaaf bakka xiyya kana kuno xiyyatti fuuldura jirtu kana qabdanii ni arkistanii jechuudha. Kuno akkas buttanii achirraa kaastanii xiyyatti asii achitti xiyyatti deebi'ee jiru kana fuuldura kana qabdanii arkistanii jechuudha. Aga viidiyoon keessan daqiiqaa aga viidiyoon keessan dheeratu akkasitti erga harkifattanii wal qixxeeffatanii booda seef erga gootanii ammas marraa lammaffaa line kan jedhu kana seentanii viidiyoo keessan barbaaddatanii. Laayinii erga seentanii kuno gubbaa irratti miidiyaa kan jedhutu jira. Miidiyaa sana erga filattanii miidiyaa keessa erga haala kanaan seentanii haala kanaan isinii fide haala kanaan viidiyoo waraabbattan sana gadi fudhattanii. Erga haala kanaan viidiyoo keessan fiddanii isheen gubbaa irratti argamtu kun ni naannessiti. Isheen kun zoom gootee guddifti jechuudha. Amma viidiyoo keenya ni naannessine jechuudha. Kuno haala kanaan dalgatti naannessine viidiyoo keenya itti wal qixxeeffannee erga jennee zoom goonee xiqqoosee guddifana jechuudha. Viidiyoo gabaabduu kan waraabe ittiin sin argisiisuudhaaf nin qaba. Haala kanaan erga galfattanii amma backgroundii yookiin green screenii dudduuba kootii kana kaasetiin studio kana galee isin argisiisa jechuudha. Erga haala kanaan qopheeffattanii mallattoolee gamanaa kana keessaa ol saabdanii akkas erga ol harkiftanii kiroomaakii kan jedhu kun barreeffama kanarra yeroo tokko gadi cuqaaftanii jechuudha. Erga gadi cuqaaftanii mallattoolee gubbaarra jirtu kana ofii taatee jirtu kana on gootanii bantanii jechuudha. Dhaggeeffattoota kiyya. Erga haala kanaan on gootanii bantanii kun haala kanaan isiniif ba'a. Erga haala kanaan isiniif ba'ee xiyya asii fi as jiru kana asiif achi buttanii aga viidiyoon keessan bareedutti asiif achi buttanii sirreeffatanii dhaggeeffattoota kiyya. Haala kanaan gubbaa kanarratti 30 irratti yoo dhiise jala kanaan immoo akkasas butee mana 50 wayi keessa yoo galchee 50 osoo hin taane mana 60 keessatti galchee ilaala. Mana 60 keessa erga haala kanaan galfattanii viidiyoo keessan yeroo tokkoo fi akkas jala kanaan ammas gada deemtanii erga gada deemtanii bakka sarara tuqaa sadeenii kana ni filattanii jechuudha. Bakkatti kana isheen kun viidiyoo bareechiti waan ta'eef erga haala kanaan filattanii parsentaa tokkorra yookiin paaworii tokkorra keenya sadiiroo keenya suuraan keenya akkuma argaa jirtan ni badaa deema jechuudha. Kanaaf tokkorratti yoo dhiibne haala kanaan ni diimatee bareeda. Haala kanaan erga godhatanii kaatanii seef gootanii ni odalasiiftanii jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan studio kana seeneeti kan jiru. Haala kanaan studio seentanii haala ittiin subscribe garaagaraa fiddanii irratti hidhatan immoo sin argisiisa. Fakkeenyaaf bakka kana viidiyoon keenya erga amma kana hojjete asirratti subscribe hidhachuu waan barbaannuuf subscribe godha waan jedhu san irratti hidhatu waan barbaannuuf akkasitti viidiyoo subscribe jettu green screen jettanii hidhattanii green screen subscribe jettanii YouTube irraa buufattanii erga YouTube irraa buufattanii qabaatanii kun haala kanaan asirratti ni fidattanii bakka duwwaa kana subscribe kan walitti hidhamee jirudha kan buufadhe sin duwwaa ishee buufatuu dandeessanii haala kanaan erga as buttanii asitti illee adeemtanii gara duddubbaatiin illee irraa murtanii maqasii asirratti argitan kana erga maqasii filattanii xiyya gara gadhiganii kanaan ni filattanii irraa gattanii jechuudha. Garaaf garanaani amma backgroundii isaa irraa kaaftanii jechuudha. Subscribe kana backgroundii isaa akkuma amma isinitti argisiise kiroomaakidhaan irraa olee kana gadi saabdanii kiroomaakidhaan irraa kan kaaftanudha jechuudha. Dhaggeeffattoota kiyya egaan kunoo kiroomaakii kana filattanii kiroomaakii kanaan akkas on gootanii kana bantu silesiniin jedhee jira. Erga haala kanaan bantanii green screeniin subscribe haala kanaan isinii baati fakkeenyaaf asirratti yoo hidhadhe akkuma argitan kunoo ilaalame xiqqoo dalasiise isin argisiisa. Kunoo haala kanaan subscribe godhaa jedhee argisiifata jechuudha. Kunoo haala kanaan subscribe illee irratti dhuu dandeessanii asittis iddoo barbaadanii tabbuttanii irratti dhuu dandeessanii haala kanaan viidiyoo yoo qaxxaluu barbaadan background awwalaa yoo qaxxaluu barbaadan asitti yoo background awwalaa kana qaxxaluu barbaadan yookiin studio kana qaxxaluu barbaadan ammas kunoo miidiyaa kan jedhu kana seentanii miidiyaa kana erga seentanii ammas studio mee gosa biraa immoo fidee galcha xiqqoo isheen haasa biraati amma argadhutti mee kan biraa immoo fidee galfadha jechuudha. Ansuuraadhaan dhiyeesse yoo barbaade mee kanaan fidee haa galfadhu. Haaluma argaa jirtan kanaan fidee yoo as galche fakkeenyaaf kanuma fuulduraa kana kooppi godhee itti butu. Akkuma argaa jirtan kunoo
dudduuba duumessaati yookiin samaawiillee dhaquun ni danda'a bakka fedhe dhaqeetiin viidiyoo kana hojjedha jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan viidiyoon kiyya amma baagiraawundii kanarra jira ofiin jijjiirata jechuudha. Akkuma argaa jirtanu kuno haala argaa jirtan kanaan ofiin jijjiirateeti jira. Waaw baay'eedha kan namatti tolu qulqulleessee illee baay'ee tokko qulqulleessee namatti tola. Haala kanaan hojjetuu dandeessanii isiniin jedha dhaggeeffattoota kiyya. Kanaaf yoo jiraate akkaataa itti irraa murru yoo jettan akkaataa itti irraa murtanu kuno fakkeenyaaf asitti yoo irraa muruu barbaadan baagiraawundii kana yeroo tokkoof gadi cuqaastanii erga haala kanaan gadi cuqaastanii maqasii gubbaa kana yeroo tokkoof gadi cuqaastanii haala kanaan erga gadi cuqaastanii gara dudduubaarraa as kutuu yoo barbaadan kana ni cuqaastanii yoo gara fuulduraarraa kutuu barbaadan isee gara olii kana ni cuqaastanii yoo gidduutti muruu barbaadan sadaffaa kana ni cuqaastanii mee kan gidduu kana yoo mure bakka achi as mura jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanu seef erga gootanii sagara gadiillee akkanatti gadi cuqaastanii amma maqasii kana galtanii ammas kan gidduu kana ni murtanii jechuudha irra. Haala kanaan asitti dhumata jechuudha viidiyoon kiyya. Muuziqaalee garaagaraa fiddanii irratti dhuudhaaf kun muuziqaan mallattoo muuziqaa eenyu muuziqaa audio fakkaatee bukkee kana jirti akkasitti gadi filattanii kun muuziqaalee barbaade as keessaa filattanii kun akkuma argaa jirtan dhiifama akkuma argaa jirtan kunoo walii galteen sadeenii daarumsaa kuno haala kanaan sagaleen suni sagalee waan biraa ta'e video audio barbaade miti audio kirrii barbaadan haala kanaan irratti hidhatuu dandeessanii bakka televiziyoona gubbaa kanallee akka barbaadan eenyu keessan galfatuu ni dandeessanii yookiin akka televiziyonaatti bukkee keessan yookiin akka kompiitaraatti fayyadamuu dandeessan. Baagiraawundii awwalaa kana keessatti akka televiziyoonaa gootanii viidiyoo biroollee fiddanii keessatti galchitanii fayyadamuu ni dandeessan dhaggeeffattoota kiyya. Mee fakkeenyaaf muuziqaa kana fidee agalchuu muuziqaa kana erga haala kanaan fidadhe televiziyoona kana keessa bukkee kiyya yookiin maddii kiyya galchuu waan barbaadeef akka muuziqaan maddii kiyya hojjetu yookiin waan argisiisuu barbaadan tokko haala kanaan ni murtanii xiqqeessitanii erga haala kanaan xiqqeeffatanii bakka televiziyoonaa kanatti wal fidattanii jechuudha. Haala kanaan murtanii wal qixxeessitan jechuudha. Kun murtanii murattanii haala kanaan erga wal qixxeessitanii ni hojjechiistanii jechuudha. Kun dhiifama saayilentii godha. Haala kanaan xiqqoo muramee waliin qixxaanne waan ta'eef muree tasa wal qixxeessee isin argisiisa. Irraa murtanii wal qixxeeffachuudhaaf kunoo kan isin gargaaru cropping kan jedhu kana yeroo tokkoof gadi cuqaastanii erga haala kanaan cuqaastanii gara gubbaarraa gadi muruudhaaf gara kanaan muruullee gara hundaan muruu isin gaafata jechuudha. Gara feetanirraa muruu dandeessanii haala kanaan erga wal qixxeeffatanii asirra fuula televiziyoonarra fidattanii ammas croppingii mammaatti ni deebitanii oonii mataa gubbaarra jirtu kana oon gootanii akkas asiin xiyya kanaan keessa televiziyoonaa galchuu dandeessan. Kun haala kanaan jalatti yoo buttan keessoo televiziyoonaa seensifatuu dandeessanii jechuudha. Kun haaluma argaa jirtan kanaanii amma akkuma argaa jirtan keessa galfadheetiin jira fuula isaa keessa yookiin iskiriinii isaa keessa kan galee jirudha jechuudha. Haala kanaan yoo ilaaltan amma goma keessa jiru yookiin waan irratti hojjetamee jiru fakkaatadha. Kun haala kanaan viidiyoo bukkee keessan irratti illee waan fedhe argisiisuudha kan dandeessan dhaggeeffattoota kiyya. Egaa dhaggeeffattoota kiyya har'aaf viidiyoo dheeraa miti kan hojjedhu. Haala kanaan sagalee riikardii mataa keessanillee kan irratti gochuu yoo barbaadan kun sagalee riikardii mataa keessaniiti kan irratti uumuu dandeessan jala kanaanii sagalee mataa haala kanaan stop jettanii erga irraa dhaabdanii amma fakkeenyaaf yoo isin dhaggeeffachiise sagalee ammaa waraabee jira jechuudha. Sagaleen isaa badaa waliin jedhu riikardii waan waraabaa jiruudhaaf dhaggeeffattoota kiyya. Haala kanaan fakkeenyaaf wanneen kunneen siitingilee baay'eedha kan inni qabu dhaggeeffattoota kiyya. Kunoo gadee kanatti siitingilee baay'eedha kan inni qabu. Siitingilee kutaa tokkoffaan isaa har'aa kana fakkaata. Kutaa lammaffaa isaa immoo haga isiniif dhiyeessutti haamilee naaf ta'a haamilee kan keessanii ilaaleetti kan kutaa lammaffaa isaa isiniif dhiyeessu. Yoo isin kanarratti haamileedhaan na jajjabeessitan kutaa lammaffaa isaallee akka ajaa'ibaatti siitingii isaa kullillee keessa deemeeti kan sin argisiisu dhaggeeffattoota kiyya. Egaan barnoonni keenya hadhaa kan waliin ilaalle kana fakkaata. Aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha.